Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Shimeemaan lammaffaa baga nagaadhaan deebitanii dhuftan. Ani Shimeedhaa deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo kana keessatti YouTube'n bara 2021tti seera haaraa baasee jira. Seerichis immoo subscribe 10,000 fi sa'aatii 5,000 yoo hin qabaatiin chaanaaliin keessan kan YouTube monetize gochuu hin danda'u yookiin mallaqa argamsiisuu hin danda'u Google AdSense'n beeksisa irratti hin galchu jedhamuudhaan kan wal qabatuuf deebii bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin tura. San booda viidiyoo kiyya share gochuudhaan namoota birootiifis odeeffannoo kana laataafi. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya chaanaalii YouTube banatanii subscribe 1,000 fi sa'aatii 4,000 argatanii chaanaaliin keessan akka monetize isiniif godhu taasisuun baay'ee ulfaataadha. Seera armaan dura tureen isinitti himaa jira. Haa ta'u malee kun xiqqaate jedhamee bara 2021tti subscribe 10,000 fi sa'aatii 5,000 barbaachisaa jedhamuunsaa oduu bubbulteedha. Namoonni baay'een oduu kana dhageessanii jirtu. Oduun kun dhuguma moo soba kan jedhu har'a wajjin laalla. Haa ta'u malee ani dhimma kanarratti armaan duras viidiyoo hojjedhee dhiyeessuun koo ni yaadatama. Viidiyoon sun sababa garaagaraatiin chaanaalii koorraa sokkee jira. Haa ta'u malee chaanaalii kiyya isa lammaffaa isin fayyaduudhaaf waan hin baneef dhimmoota teeknikii garaagaraa fi akkasumas dhimmoota biwutiitiif waan hin baneef isiniif hin dhiyeessaa jechuudha. Kabajamtoota YouTube chaanaalii banatanii hojjechaa jirtu taanaan namoonni seerri kun ba'e jettanii abdii kuttayyoo jiraate please abdiin kutinaatii jabaadhaa viidiyoo keessa mimmiidhagaa godhaa hojjedhaa viidiyoo erga qabeessa kan namni barbaadu waan fedhe haa ta'u viidiyoon keessan garuu kan namni barbaadu yoo ta'e filatamaadha. Seera dambiitiin bulmaata YouTube kabajaatii hojjedhaa. Haa ta'u malee seerri amma jedhame sobaa jechuudha. Fakkeenyaaf Chrome keessa seenee jechuudha. Neetworkiin kiyya dadhabaa waan ta'eef search gochaa isinitti agarsiisuu hin danda'u. Kuno akkuma argitan 10,000 subscribers and 5,000 watch hours jettanii Google keessatti yoo search gootan wantoonni armaan gaditti argitan kun isiniif ba'u jechuudha. Waan baay'ee dubbisuu dandeessu jechuudha. As jala seentanii kuno jechi isin search gootan 10,000 subscribers and 5,000 watch hours jettanii Google keessa yoo seentan as jalatti waan baay'ee dubbistu. Anis dubbiseetiin jira jechuudha. Kan dubbise keessaa Google'n illee dhimma kanarratti deebii laatee jira. Viidiyoodhaan illee YouTube irratti hojjetamee gadi lakkifamee jira. Kuni sobaa jedhamee jira jechuudha. Kun dubbii sobaati. Bara 2021tti seerri akkana jedhamu hin ba'u. Gonkumaayyuu YouTube'n seerota baay'ee namaaf mijataa ta'an warroota viidiyoo hojjetaniif baay'ee mijataa ta'an bara 2021tti hojiirra oolchuudhaaf jedha. Seerota kanneen immoo sirriitiin isinitti himaa kabajamtoota ammaaf jechuudha. Kun akkuma argitan fakkeenyaaf asitti yoo isiniif dubbise no, it just rumors and the peoples are just using it to gain viewers and watch hours and subscribers. Jedhee jira jechuudha. Dhugaansaa kuno YouTube or Google should have created an article. Viidiyoowwanis barreeffamaanis Google fi YouTube'n dhimma kanarratti deebii kennanii jiru. Dhugaasaa YouTube fi Google'n kaanii jiru jedha. Akkuma argitan jechuudha. YouTuberoota yookiin namoota waa barreessantu jechuudha. Websaayitii isaanii irratti namoonni akka xiyyeeffatanii ilaalaniif, akka rifatanii ilaalaniif, akka miira keessa galanii isaan hordofanii fi subscribe baay'ee argachuu fi sa'aatii dheeraa viidiyoon isaanii akka isaaniif ilaalamu gochuudhaaf isaan kan uumanidha malee dubbiin kun soba kan jedhu kunoo Google keessatti argattu jechuudha. Baga gammaddan namoonni dhimmi kun isin dhiphise. Kanaafuu hin yaadda'ina. Yeroo ammaa kanatti teknooloojiiwwan viidiyoo garaagaraa fakkeenyaaf akka TikTok fa'aa waan dhufaniif YouTube'dhaan dorgomaa jiru. YouTube'n immoo dafee yoo of hin fooyyessin yoo namoota viidiyoo hojjetan kana ofitti harkisee seera isaa babbareessee namatti akka tolu taasisee yeroo kanatti haala hin mijeessin gabayaa dhabuu danda'a. Sababni isaa creatoroonni yookiin namoonni viidiyoo qopheessan yookiin YouTuberoonni isa dhiisanii kara websaayitiiwwan biroo deemuu danda'u. Mallaqa argachuudhaafis websaayitiiwwan baay'eetu jiru waan ta'eef jechuudha. Ani Shimeedha kan barnoota kana isiniif dhiyeesse oduu gammachiisaa waa'ee YouTube'dhaan wal qabatu viidiyoo biraa irratti isiniif qabadhee nan dhufa. My legends
hiroowwan koo hiriyoota koo baay'een isin jaaladha isinin kabaja video birootiin akka walitti deebinuuf namoonni haaraa taatan immoo chaanaalii kiyya subscribe gochuu hin irraanfatina kanarraa kanaan raawwatee jira bye bye